mar imaan jige jaarsaaf jaartii wal dhabane ka jaarsi jidduu seene haga waan distii keessa jiru wal himatan takka distii jaartiin fuutee kaleessa waan nyaanne distii fiddee jaarsa gabbaafti. Buree meeshaa sila duqeetii yookiin daakuu keessan naqatan homa tokko keessan jedhan jettee haga kaleessa waan sila dhokfatan kulli jaarsa gadi baasan. Nama mar imaan jige jetti Oromoon. Namni wal xalaaqu bultii diigu waan sila osoo walii obsanii ta'anii fakkaranii dhaabbatanii mari'atanii wal hubannoodhaan ta'anii wal gorfatanii sirreessuu danda'an jecha kissiidhaan daaraa wal godhanii qabeenya adda diigamee maatiin adda diigamee ilmaan jidduu kana bittinna'a. Irra hedduun ilmoon mana barumsaa keessatti raftu qormaata irratti kuftu sadarkaa gaarii hin dhaqqabne maatii wal diige maatii daaraa wal godhu maatii waliin obsine. Maaltu fida? Maaltu asirraa dhufa? Tokkoffaa gaafs haadhaaf abbaan bittinnaa'anii bakka bakka qobatan haati abbaa buddeenaa jaarsa biraatti heerumti. Jaarsi buddeenaa ilmoo tana haadha biratti arguun fedhu. Mucaalleen haadha isaa nama biroo wajjin jiraattu arguun barbaadu ittiin tolu. Ibiddaa fi bishaan qorra qabbana lama ittiin tolu bakka tokko qilleensa lama. Sababa jaarsi buddeenaa abbaan buddeenaa ilmoo bira jibbuuf mucaan biraa baqata. Mucaalleen dhaquun jaalatu. Yoo gara haadha abbaa bira fiigu abbaalleen ilmoo dubartii biraa fuudhee jira. Haati buddeenaallee haga haadhaa ofii naman jaalattu. Kun beekamaadha. Takka takka ganda wayii keessa argamuu danda'a. Garuu itti baay'een addunyaan itti walii galtetti waan jiru miti. Mucaan bayna wal dhabbii garanaa jarri wal fixanii dura walii obsuu dhabanii Israa'elii fi Iraanii walitti ta'anii ganamaa galgala waliin nyakkisanii bittinnaa'an mucaan wayita kaan mana garanaa fiiga wayita kaan mana garanaa fiiga jidduu kanatti harki duriyyee butee madarsaa reefisanii jedhasan keessa galti. Waan xalaaqni bultii diiguun jireenya facaasuu walii obsuu dhabuu wal gorfatuu dhabuun ilmaan goote nama musiibaa fi ibidda san dhandhame beeka. Ittaqullaha rabbii keessan sodaadha. Qabxiin sadaffaan isa kana. Qabxiin afraffaa wantoota jallina ilmaaniitiif sababa ta'an keessaa inshigaalul والدين عن الولد أو الأطفال أو الأولاد. هذا فبان المؤفر بيزي تأو بيزي جتشون أفان أرمت جاتنا أو جتشو جاتني بتامر قفج أو تسكب بأبو هجين اتباعتي متي جرو إسا ترتيب بروجراما سوتشو أبوتو بيزي نما قولون بيزي نما صوبا الرهدو نما برابه هدو براتي بيزي صوبا أفما بدو فيك أبسيسي مالي بيزي صوبا هذا ganama subhii biirootti bobbaatu gabayatti bobbaatu hojii alaatti gadi bobbaatu abbaa ganama subhii osoo ijoolleen hirribaan ka'een bobbaatu sarraatanyaa mana keessatti guddiftu sarraatanyaan nyaata qofa daleedi malee ilmaan namaan guddiftu hin jiru kun seera addunyaa keessa hin jiru. Haadha fabbatu guddisee ilma namaa asiin gaha malee sarraatanyaa fi hojjettuun mana keessaa naman guddiftu. Mucattitu gaafa tokko من طافي أفتس جادار الصلاة دائما هركا والقبتي اللهم اجعلني جوالا يدي يا ربي موبايل أنا قولي يدي مجدي يا ربي موبايل أنا قولي يسيدوا آية كسي كرت موبايل أنا قولي يا ربي موبايل أنا تايز يدي كرت أبان دقي ما تاتي مش أيوتي يجرين أكا ربي بالبلا أنا قولي بربادا يدين جوالا موبايل مالي في جدين سيفي ما مالين ويتقلتن إسني وجن تبأتشون دندني ويتألسين تم بالبلا ويتجيف تم بالبلا الربا الراكات تم بالبلا سأن دي دمي أفر بالبلا الرأي إسني السكنة إسني وجن تبأني جمتشو إسني وجن قودن وان أبنيف يوم موبايل سنتاني جروج الرأي إسني والأرجوتو أرجنا ربي موبايلنا هقولوا جتم جتي أبان بوهيم جتو في التسكبي مصيبة الدون تموبايلات مر هجين على رتب بيزي نما قدسني إرجولت وفي هجين قدان إيجار سافي إيجارتي جتشو الأبر جار سافي جارتي جتشو ilmoo ijaaranii bar mangistii gabbaasuu qabanii bar aalima gabbaasuu qabanii bar goota biyya dhaabbatu nama sirnaan ummata hojjetu profeesar gabbaasuu qabanii bar hojiin guddoon dalagamuu qabu kana garuu waan guddarraa namni mana aramaaf dhaqee midhaan aramuuf waan silaa jalaa araman dhiisee midhaan aramee galee shigginyi kam eeggata sanyii kam eeggata namni waan silaa jalaa araman dobaa fi doobbi jalaa silaa aramuu qabu dhiisee garbuuf qamadii aramee galee sanyii kam eeggata bor nuti kanatti wanni nu hojjetaa jirru
dobaa fi doobbii aramuu dhiifnee midhaanuma aramutti jirra. Sababa biizii taaneef. Biizummaa wanni jedhamu hin jiru. Almar'atul feesbuukiyya haadha feesbuukaa. Mucaa ijoollee dubartii har'a sa'aatii kana feesbuuka sababa feesbuukaaf tiiktookiitiif ijoollee hoosisuu dadhabdee jira. Sadarkaa kana geenyaa jirra. Abbaa yoo mana osseene waatsaappii maa fi iimoo qofa olii gurguru. Chaatii biyya biroo as taa'ee kiiloomeetirii 1000 wajjin haasaa ijoollee isaa mana keessatti jaalarraan argattu. Biizii ta'uun ijoollee ofii quba qabaatu dhabuun sa'aatii bal'aa fi gahaa ilmaanii kennuu dhabuun obboleessoo gaafa har'a ijoolleen teessitti fiidee morma jalatti jiidu sa'a kana saammadhu gaafa jedhee morma jalatti dhungattu. Guyyaa ijoollee tana duuka fiidee ijoollee tana dhungatuu dadhabdu dhufa waan ta'eef humnaan ajalaan yookiin amalaan yookiin ijoolleen gurguddattee manaa bahuudhaan gaafa ijoollee 15 keessaa tokkochuma kan morma jala seentee dhungatuu dadhabdu dhufu jira. Har'a wayita ijoolleen si fiidee maamaa baabaa jettee balbala si fiiduu kana sa'aatii kenniif. Wantoota ijoollee jallisan keessaa inni afuraffaan isa kana. Inni shanaffaa qadara rabbiiti. Waan rabbi namarraa murteessu. Waan namni filannoo keessaa hin qabne. Maali sun? Al-yutmu yatiimummaadha. Ijoolleen gaafa addunyaa tanatti ija banatan. Haadhaaf abbaan argine addunyaa tana gubbatti. Takkaa cinaan abbaan irraa kufe yookiin haati irraa kufte dagalee jireenyaa tokkotu irraa kufa. Yookiin dagaleen jireenyaa lamaan irraa kufti. Yoo hawaasa bilchaataa fi fira bareedaa carraa rabbi hin fidiniif ijoollee haadhaaf abbaan irraa jigan irraa dunirraa deeman irraa du'an karaan ijoollee sanii harka duriyyeetiin booji'amanii magaalaa duriyummaa fi suusii fi araadaa keessatti kufuu fida. Yatiimummaan waan haadhaaf abbaan murteessanii miti waan ilmi illee ofirratti murteessu miti. Bakka kanatti jabeennaa fi bilchinaa fi namummaan hawaasaatii fi firummaa fi ollaa iddoo kanatti ifa baha. Gaafati ilmaan teetirraa deemte akka ilmaan kee rabbi si tiksu yoo barbaadde ilmaan haadhaaf abbaan irraa deemte tiksiif. Nabi Muhammad gaafa Jaafar bin Abi Xaalib mu'utatti du'u shahiidee duniyaarraa galu. Warri Madiinaa maatiin firri gabbahanii warroota mujaahidoota qabsaa'ota waraana keessa turan gabbahanii daangaa Madiinaatti simatan. Fardi gariin duwwaa gale qullaa ijoolleen Jaafar lamaan akkana dhaabbattee osoo jarri eeydu abbaan mu'utatti irraa kufe dirree waraanaa dirree qabsaa'atti irraa kufe. Jaafar at-Tayyaar fardi isaa duwwaa gale Nabi Muhammad gaafsa waraana san hin deemne akkanatti walaan ijoollee rifatanii dhaabbatan ijoollee harkisaanii Nabi Muhammad farda Jaafar naa fidaadhanii gubbarra ol bahanii salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi tokko fuuldura kaa'atanii tokko duuba kaa'atanii manatti hin galan Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم ورأى آل جعفري هل أنياته الجد وان إسان بيزي إسان قولوا اتلوا في الرسول برمتا قاف لفتي بريتو نبي محمد كأني جوليتو أتشو لكن يورا كأني جولين ددالة شوفتيري فين سران ببه هادو يوكي ملاجئنا في داج رسول الله هذا جولو في التسكبني رفين سر هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويا تكو بلاء دداتي وانا دداتي ربي نومي في سن اللي هاتكسو دنيا رادم المان هذا فبات الراكفني يجولين أكا شمبرو هات الرادوتي أو كاركي ستي هفتي ويا قاف اسم الراكفتني بقاريدا المان نما تهر هذا فبات أبتي برد أبدا قاف إلسن راكفت ربي برأسني أبتا أنا وكافل اليتيم يتيمي في الجنة هكهاتين رسول ربي أنا في نمني يتيمة ففكبي أكا قبا كان لما تتكم والجعال رسول أولو الله قمني لمنكو والله قمني سدفان جد نجر الله نبي محمد جد صلوات ربي وسلامه عليه وانتوني ما تترى الآن كأجول لي جلسا قبتي ونما دبني إسان كان وانتي حواسا والقبته وانتوت إلمان جلسا كيسا وان حواسا والقبته كيسا إني تكو إني هنقفني hiriyoota jallatu hiriyaan maagneettiidha akka ofii jiru sanis si buta hiriyaan liiftiidha jalarraa kaasee gubbaallee si baasa gubbarraallee fuudhee jala si dabarsa sababa hiriyaa jallate hiriyaa dhama'ee hiriyaa sarara keessaa baheef nama saffii salaataa masjida saffii duraatti argamu meeqatu bahee
نايت كلابي سفي تكفى لك حسابا قبو حافظة كان قوم إساء قرآن ربي بالرادر بنك ابن نقوتمي كيسا لك ايه موسيقى اتورا بسبب هرياتي هريان جروتيتن أولمات أنجرات قوف سنتاني هرقا صدركا خاتمة سبالي ستديم أبي طالب نمني خاتمة بالي سهريانا وصو سيدني خلقي نبي محمد صلى الله عليه وسلم أسنتاني يا عم يا أبي رأكي جتشما تقوك قياما اترقاسي به ناجري وصو إسان جدا أبي جهل بلا فأس ترغبوا عن ملة آبائك كرأبوتك يتيقى ليفتي دبروا في دؤوفي وأندر انجر نباسوا في يتنجر أسين نبو محمد أسين اتكيش أنجر أسين كيسا قنيت وصو بتامير كداكو هو على ملة عبد المطلب جدي روحين كيساباتي وفيجر خاتمات بيجر السبب هريان وأنا ما قولوا نمني هندو فرت بيه كمن صاحب قوما نمني نما تقوج ويا أفرتما تري صار مثلهم أكما جرسنيت أجر علي النبي طالب أخبرني من صديقك هريانك أين أكت سنمناهمي أين أكت تاتي أنوسيه ماجلي ولدتي ليدا برتي جد أجر أورمون نمني نما سجارة وجي أولو أولا سجارة كان وان أجاهو وان فكتو واي ولا لنما جبسيسو يو أولتن نم هكيسيسو فكات قالوا أدادا وجين أولتم قامت فلتي بود أفان كيتو كشينات أولن داجو أفان كيتو نمني نما فرشود وجين أولو أديم سكيس فرشودوك هريان وانتوتا إلمان جلسان كيسا توكو سبب هريا إجولي هدو تهنا برد برمسا كيسا باتي ورا هتري قبان أتالو مانا برمسا هتري قبان أتالي قالو ورا هجو لما سدي ولي رانقولتي يونيفورمي بكبرات دربي بكبرا أولو سبب هرياتي قربات رتي كفوف صدركا قد أقود الدبوف وخوند كيستي وني إريانا من قول الجرو هذا فبان المال إساني ألتي أين يوجي أكا أولا أين أكا صاحبا جلد مني هو هران تو أني قافا إمماني في قابين هي كان قبل قابو في جراتو تكو كان لما فان وانتو تري إجولي جلسان ما تين مركبا أسان كيسا تكو الجيران ما تي أولانا أولان أكما أولان جئين أرومون أفان أروموتين أولان جتشودا أولمان أولا ولين بولا أولما جرينيا هم دولين كأبا كناف أولا جدامين أولا يتشو ركنا ولين أولا وليف أولا والأول جنيتشو جرينيا هم دولين باتو جتشودا أولا جتشو قالوا قافا فالا كانت إيه أولا تأوفيتي فوج أجابي بتتقلتو كان درون سنين دامو نمني مسلمات كوي تمنى بتاتو يوكين من كريفتو وانتو تأفريشان لالتو قبا عربني ويتمماكو الجار قبل الدار من درا أولا لالتو جدا تكو نمني ويتا من بتاتو في يوكين كريفتو في ديمو أولا أكم تنانو كان مرسيجرا جئتو أتو قبا قرتو قبا في الدبير إجارتي قاف أولا إبدا برتي من إجارتي من أسان غرغرتي باتمو أكم وتا أولا موزيك أنك يساك إبدا غلط أولبوبسو أولا قشاشا أتران ستي كدربو كسغالي إسا من السجيكو كإلمان إسا رفاني هتريس دربتن إجولي هتريس أبسيتو كواحدتو أولا كنا بريوتيس من أبوك إفتيدي انتمو أكم وتا من غرغرتمو أولا لا تور باجيسا صور روبين أول ما تيل عندهم الدبابة روبني روبي قفت لا دبابة يمكن تلا برباچو لقد فيقول نم بانكين سموتي أول ما روب ننجرا روبو دي مرة وجدت دبابة قبته به السري ده نمني مسلمات كوي تمنى بتو قبتي وان إني لا توك أبو أفرنا قبتي وان تقفان أولا لا لما فا البيئة النظيفة نانو كل فابريكا ألفا دبرتي قرا دربو جرا فرسا إدو قشاشا وكين بلفة دربان تجر إدو أكك إيرا تجر إدو ماشينا سبيلا ماشينا مكا كتس قبي وني جرا متكن جر نمني قرا واقوة تونكي سما نفتي بلو هندان دي جر مانا ويتبيتا توكين كرين فتو إدو وان تس قبي قبل
qulqullina qaban iddoo hawaasa qulqulleeffatu beeku karaa sirreessuu beeku bishaan dhoqqee irraa waan akkasii sirraa qulqulleessuu beeku hawaasa kana naannoo akkasii filatuu qaban namni. Naannoo filatamaa qulqullina qilleensaa qulqullina hawaasummaa kan qabu. Inni sadaffaan namni tokko itti mana bitatu yookiin kireeffatu wanti inni ilaaluu qabu iddoo masjidatti dhihaatu ilaaluu qaba. Namni muslimaa manni isaa lama ka keessa jiraatu masjida rabbiin itti gabbaratu. Masjidni suuqii aakiraati. Iddoo bakka mana nyaataatiif hoteela adda addaa barbaaddattee galtee masjidni hin jiru, salaanni tokko hin jiru. Salaanni masjidatti hin salaatamne mi'aan qabu. Shaayii soqidda yookiin sukkaara shaayii sukkaara hin qabne garaagarummaa hin qabu. Ruuhii keessaa baha masjida keessatti kan salaatamne. Namni adada masjida irraa fagaatuun onneen isaa gogaa deema. Islaamummaa irraa fagaataa deema. Hawaasummaa islaamummaa jiraachuu hin danda'u namni masjida irraa fagaatu. Namni rabbitti amane aakiraan isa yaachiftu mana wayita bitatu naannoo masjidaa ilaalee bitatu qaba. Inni sadaffaan kana. Afraffaan iddoo maasiyaan yakki gargaraa itti gaggeeffamurraa baqachuu qaba. Kana laaluu qaba. Naayit kilabii biratti yoo mana bitatte har'a ijoolleen kee borumta masanitti achuma seenan firra. Iddoo muuziqaan ganama galgala keessaa dhukkisu. Kana haffazdi ijoolleen quraanaatti manatti sheekatti gootee qaraasiftu caala muuziqaa waan bara 1980 irraa bara 2025 bahee yuutuubii irra jiru hunda haffazde jechuudha ijoolleen. Guyyaa lama sadii keessatti muuziqaa sababa naannoo baalagummaan itti baay'atu. Qulqullinni namoomaa qulqullinni amantii hin jirretti namni mana kireeffatu yookiin immoo mana bitatu booda ilmaan isaa dhabe. Ilmaanii miti isattuu dabra isarrattuu dhiibbaa fi da'oon